ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለው። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ሰንረት ቶክቶክ ከከናርጌት ጁንታ ጉያ ኩዳሸን ከሰት ሙአተኒ ዱጉማ ባውሻኔ ማሊፍ ደደብደኒ ሁምና ደደብደኒ ትሞ ሁምና ዋን እንቀባኔ ማልኒ ከንጀዱት ከኤጅራቻ ኮንቬንሽናል ዋር ከንታኤፊ ሪጴሎላ ከንጀድም ኩን ገራገሩማ መታሰር እንዳይቃብ ኮንቬንሽናል ዋር ከንታኤ ሜሻ ጉጉርዳ ቀበቴ ብርጌድ ማል ኢጃራሜ ፉለ ዱረት ከኖራ ነው እቹ አመልካ አበረተ ቱረ ከነቱ ሰራዊት ይደን ጀቻራ ራያን ከሪጴሎላ ከሲሚት አመልሳ ሎጂስቲኪ ኡመተ ኬሳ አርገታ ጉያ ሲቪሊ ታአ ኡመተ ወጅኖላ ወልተጂ ሲንገጌሰን ከይሰይኖሉ ወዴፈኖን አርገታ ነመዱበቱ ላላ ገልገለ ደይሜሞ ተርካፊ ሱከን ይሰረት ፍዳታቹ አመልሳ ባየ ወልተጣል ከነበለሱን ከንደንዳሙ አኩማ ቁርጡሚ ቴቻ ቁርጡሚ ፓሲፊክ ዮኪን አትላንቲክ ኦሽኒ ኬሳ ጉርቴ እንደንደሱ ጉትመት በለሱ ይወደንዳሜ ቢሻንቻ ጎክሱ ወንኒቺ ፈጎዳ እቹዳ sagantaansa leenjiin kan kennamaa ture waggoota lamaan darban kana keessa yeroo asaaminoo xiggee humna addaa naannoo Amaaraa hoogganaa ture leenjiin Oromiyaa keessatti kennamuu jalqabe. Isa naannoo Amaaraa irraa fudhata. Oromiyaa keessatti leenjiin kennamuu jalqabe yeroo sana akka gabaasaatti dhiyeessanii turan quban qaba waajjira dhaabaatti dhiyeessanii gaafa asaaminoo faachitti wal ajjeesan sana gaafa naannoo Amaaraatti wal fixan sana isa keessa marrajaan odeeffannoon qabatamaan babbahee Oromiyaa keessatti leenjii gurguddaan akka gaggeeffamaa jiru sana booda poolisiin Oromiyaa akka hidhu yaalamee ture namoonni laman torban tokko booda gadhiisaadha. Leenjistoonni jechuudha mootummaa federaal poolisii faa keessaa filatamaniitu hiramuu keessatti amuruu keessatti giddaa ayyaanaa keessatti leenjaa tureera nama. Isaan kanatu amma humna naannoo Amaaraa faana ilaa wanni hubatamuu qabu. Aanaan amuruu Goojamii waldaangeessa. Aanaan jaardagaa jaartee Goojamii waldaangeessa. Hiramuu rukuttee jennaan amuruu rukuttee jennaan hiramuu rukutta. karaa guddaan karaa giddaa ayyaanaa amma hangar guutee jedhamu guttiin jedhamee waamamu kana guttiin har'allee lola jira har'a amma dubbataa jiru kana poolisii Oromiyaa hedduutu har'a dubbataa jiru kana eenyu fida achuma magaala guttiin warra achi bara aanaa mataa isaa danda'eetu ijaaramee jira bara kan namni hin beekne seeraa ala dhufanii Goojamii weeraranii qabatanii biyya ijaarrataniiru Oromiyaa jalatti hin bulan. naannoo Amaaraa faana kallattiidhaan humna waraanaa walitti utubataniitu poolisii Oromiyaa fi humni addaa naannoo Amaaraa har'a wal waraanaa jira Oromiyaa keessatti. Wannichi waan tureedha yeroo asaaminoo xiggee waan leenjiin eegalamee Oromoo irraa hiiksisaa isaaniin leenjisaa turan nuu galuu dide yeroo sanayyuu. Nama baay'ee hin galu mootummaa Oromoo jedhaniitu waan achi barbaarii waan hin malle diraamaan nurratti hojjetan. Sana keessaa har'a namoonni bilchiginnaa keessa jiran tokko hubataa jiru. Gaafa humni addaa naannoo Amaaraa kallattiidhaan Oromiyaa seenee gaafa inni humna addaa Oromiyaa faana warrukutu uummata gaafa qalan poolisiin poolisiin uummata eegaa jedhamee achitti ramadan. Maalaaf uummatarra goraachuudha humna alaa dhufe kan. Yeroo kana maal godhu gaafa poolisiin Oromiyaa humna addaa naannoo Amaaraa dhufee uummata keenya jiraatti gogaarraa qalu guubu walitti qabee gaafa kana poolisiin Oromiyaa gaafa irra goru
Makalaakiyaa duubarraan itti ergeetu poolisii Oromiyaa rukuchiisa. Shanee jedheeni Abiy. So isa kana poolisiin Oromiyaa hubataa dhufeera. Dabbaloota muraasarraa kan hafe baay'ee isaanii hubataa jiru. Amma qorannoo irra jiru bilchiginnaan akka Itoophiyaatti qorannoo guyyaa 15 seenanii qorannoo irra jiru. Tuutatti galanii kaleessaa kaasee har'a dabalatee tuutatti mari'ataa jiru. Tuuta tokko keessaa tuuta pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal keessa jiru keessatti ka Alamuu Simeefaa jira nama diteelii baay'ee jiru achi keessa namoota nan dhagaa. Tuuta sana keessatti maal jedha pirezidaantiin naannoo Amaaraa Amaarri Oromiyaa keessa dhume poolisii Oromiyaa fixaa jira. Shanee fixaa jira. Humna addaa naannoo Amaaraa isiniin eegu gasheen uummata koo protect godha jedhee taasisa. Namni deebii deebisee hin jiru. Namni tokko deebii deebisee hin jiru. Tuuta sana keessatti irratti. Isaanuma dhammas kan dhumu Oromoo kan waltajjii irratti dubbatatu isaan kan oduu gabaafatu isaan so bilchiginnaa keessaas namoonni baruu danda'an tokko argaa jiru. Kanaafuu wannichi akka sirnaatti sirni ijaaramaa jiru sirna naannoo tokko humna dur leellisu humna Itoophiyaawii jedhamu akkuma sila muummicha ministeeraa sila haasa'e sana gadhiifame asirraa waan sanatu hojjetamaa jira. Muummichi ministeeraa diroonii fi makalaakiyaa harkaa qabaa. Humni naannoo Amaaraatiin hoogganamu jira. Jaratu wal utubee waliin uummata Oromoo akka Oromootti waraanni nurratti. Maal argita seetee nama waan Oromoo maqaa kaasu waa'ee sabboonummaa Oromoo mataa keessaa qaba jedhan karuma ta'eyyuu sirbaanis haa ta'u qawweenis haa ta'u barreessees haa ta'u karuma tokkoon Oromummaa sana calaqqisu sabboonummaa Oromoo sana calaqqisu balleessuu qabna. Laal mootummaadhuma impaayiritti kana keessatti akka jara kanaa kutateetuma ciniinnatee kan sabboonummaa sana isa dhumaa lafarraa balleessina jedhee ka'e PP qofa Abiyyi fa'i. Kun immoo eenyutu gorsaa Biraanuu Naggaa fayyisuma kaleessa jedhu amma hidhachuu qaba maarri jedha. Already namichi ittaanaan Abiyyi hidhachiiseera naftanyaa lixa Oromiyaa keessa jirtu hunda hidhachiiseera. Kana caala akkamitti hidhatu maal hidhatu? Har'a immoo akkuma duratti seensarratti siin jedhe laawuncharii gurguddaa fi misaa'elii naannoo Amaaraatti hidhaniiru. Birgeedii 12 kan dabalatee Eertiraadhaan amma eebbifamanii kan galan torbeeruma kana keessa kan biraa 2 dabalataniiru. Takkaa'uu misaa'elii naannoon tokko hidhatee qabu hunda Oromiyaatti deebisee waraanni sun gahuu dinnaan dirooniidhaan ji'oota lamaan almost ji'a 2 ta'ee erga dirooniin uummanni nagaan dhumuu jalqabe. Dirooniidhaan tumee dadhabnaan humna Amaaraa gashuudhaan aanaalee almost aanaa 3 jaardagaa jaartee gartokkee fudhataniiru, amuruu fudhataniiru, kiramuurraa fudhataniiru. Amma giddaa ayyaanaa poolisiin Oromiyaa seenuu hin danda'amu. Makalaakiyaa Abiy hoogganu diroonii Abiy tottolchee eegaa jiru fi humnoota naannoo Amaaraa humna addaa naannoo Amaaraa sadarkaa kabbaad masaaraa jedhamu hidhatu jarri kun. Kilaashii miti hidhatan. Meeshaalee gurguddaa poolisiin Oromiyaa hidhan. Dishqaa fa'aa hidhatu. Bireeniin hunda isaanii harka jira. Snaayiparii hunda isaanii qabu. Kilaashiin hidhatan. Kana mootummaa federaalaatu hidhachiise naannoo Amaaraatti. Tigraayin naa weeraraa jedhee hidhachiisee achii booda asnaakoottaa jedhee gara Oromiyaatti fidee waan kana maalinni dubbiinsaa akka namoonni kaan jedhanitti akka waan shaneenaa balleessu maaloodha jedhamee odeeffamu. Dubbichi waan kana waliin qabatu tasuma Oromoon caccabu malee amma marii guddaarra jiru siin jedheera sila dajane. Marii sana keessa ajandaan marii tokko siyaasa sabarratti hundaa'e balleessuu hatattamaan balleessuu qabna. Federaalizimii sabarratti hundaa'eetu mootummaa federaalaa dadhabsiise waan ta'eef naannoo Oromiyaa keessattuu bushuun hin danda'amu waan ta'eef naannoo kana naannoo baay'ee gochuu qabna. Saffisaan jedheetu
guyyaa tokko guutuu dheengada dhiyeessan. Ganama sa'aatii akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti sa'aatii 3 irraa kaasee haga sa'aatii 10tti PowerPoint'dhaan kan inni dhiyeesse keessaa chaaptarii guddaan boqonnaa guddaan waa'ee Oromiyaa dafnee bushuu akka dandeenyutti kaasaraa goonudha. Maal murteessanii bahu bilchiginaan achi keessa jiru murteessee baasaa ganaa hordofaadhuma jira. Kana hundi diraamaa kanaan Oromiyaa kana gadi qalchiisee buqqisee ka'ee bushuu dadhabne jedhamee achii booda immoo lafti kun naannoo Wallagga Horroo Gojjam jala gashuudhaaf deemu jechuudha gaazexaanni. Akki isaan kilaastariitti jijjiiran hordofaan jira sana abdeetiin goona uummata deemee maanni isaan diizaayin godhanii hooggantoota bara dargii faana wal ta'anii Daawit Walde Goorgis faa Andaargaachoo Tsiggee faa Biraanuu Naggaa faa Dr. Abiy Ahmed faa warri Izeema warri Abin warri Bilxiginna hundi isaanii tokko ta'aniitu Eertiraa dabalatanii duula Tigraay irratti godhaa turan. Sana mariitti addunyaa waan dhiibee gasheef amma Oromiyaatti deebi'an. Oromiyaan barbadaa kan jirtu humnoota hedduu kan bobbaasee hoogganaa jiruun ta'uu jala murree qabachuu qabna. Ashabbaariidha. Faannoon ajjeesaadha. Ilmaan keenyarraa. Gabareerraa. Barataarraa. Qotee bulaarraa. Barattootarraa. Dhaabbachuu qaba. Diga